ijoollee keenya taarsiin tanatti artan rabbii jecha isin jaaladha hin beektan afaanuma namaan garagalche malee hedduu isin jaaladha hin beektan hedduun isin kabaja akka nama takkaatittis gaafa sammuuti jammare hedduu baay'ee ulfaataadha afaan namaa amaana si godha islaama si godha amantiin si jijjiira si soo gabaabseetuma maal sin jechuu barbaade fadisha sabboontu thank you so much fadisha arras borus si jaaladha si kabaja wajjin jirra ummata arsiitillee hanganatti aartan rabbiif jecha rabbii guyyaa qiyaamaa ruuyi nu keessaa fudhatu san yoo sanitti amantan yoo yaa ilaaha illallah muhammadu rasuulallah walitti qaban rabbiif jecha afoonillaa dhifa manaaf godha akka isin na jaalattan illee nan beeka natti aartan malee akka nan jibbine nan beeka akka kufaatii kiyyaa fi miidhaa kiyyan barbaanne nan beeka akka isin na jaalattan illee nan beeka so afaan namaa si miidhaas si maraachaas si fayyisaas hedduu isin jaaladha hedduun isin kabaja bika guddoo isiniif qaba ani garaan kiyya keessa qulqulluudha ilmuma namaan na dogongorsiisa ilmi namaa hin dogongora rabbiif jecha afoonillaa dhiifa manaaf godhaa hundi keessan arsiin jannee harargeen janne Atana jiddu mana madami tokko harkeef mana madami kan harkeef waa hunda asirratti naasaan mana madami dhiisiti mana madami dhiisi manuma xiqqaa nuti gallu kan birciqoo gubbaan tarkaanfatu birciqoof jalaa hin fuune saadi damee afur jana jantu joolleen ani fidee dalagaa galchu miskiinaan fidee biyyaraa dalagaa galchu teessee argattu joollee tanaan nyaata godha joollee nyaata gootee jechuudha isitti kanitee nyaata joollee waliin nyaatanii kaanii deebitee dhiira jechu joollee arsiidhaa silkiidhaan janajjantee beelaan qaba saandushii barbaada jettee saandushii abbaa lama fidanii fi jalatti mana kiyya jalatti gabbuutee irraa fudhattee joollee bira nyaatte hojii joolleedhaaf hin qoodiin maqaa joollee hojii nyaata nyaatte mana keessa sanii joolleen dhuftee natti himte maafuza miciyyoo nyaata nuti goonee nyaata waliin nyaanne beelaan qaba jettee nama kadhattee gabbuutee fudhattee dhuftee odoo ni feetanii nuuni jiin nu biratti nyaattee jettee joollee natti haasoyti ani hin amanne joollee kijibarra kaayan jeetumaan callise saniin booda deebitee ammallee joolluma teenya joolluma argee taaskasi jirtu tala dhalaatiin ani beelaan na jiraa saandushii naa talabii jettee sagalee qabdeef silkii irra dawwaltee maal jetteen ammaas murti dabbaan alaan jira beeltiin ajjeeteetiin ala jira abaayaa moolii duraan jira okay saandushii naa talabii waan hin nyaadu naa kannii jettee miciyyoodhaan hoggusanii miciyyoon bayaan of bira yaamtee jechuu bayaan ittillee himanii an dubbii tana irraa quban qabu dhaggeeffadhu dabbaan narra dawwalee bayaan narra dawwallaan akkuma nattuun himne akkuma nagayaa fayyaa nagaafatee arafaateessa jirti naan jee yeroo san hujii raamadaamiin deebistee beekadu dabbaan maaliin jeen bayaaniin amma dalagaa nan galchisan irraa amma madaamiin dalagaa irraa deebistee kunoo dhuftee mana jirtiin jeen dubbiin soba ta'uu garraa waan takka odonatti himini duubarraa hin dhagee malee silkiin irra cufatee khalaas okay naan jee bayaan. Okay, fayyaan aadaa sila cufa fayyaadha. Amma waan isin haasoftan kana hunda isaa ammaan dhaggeeffadhu irraa qaban qabu kanaaf. Dabbaan dhaggeeffadhu. Dubbii haaraa. Qo'i tana baadiyyaa bara bakka yaada kanatti hin geenye qo'i suuta kennee yaada kannachuu miti. No, yaada kannachuu miti. Yaada kannachuu miti. Kanaafuu laal intala baadiyyaa xiqqishoo nama obsi rabbi. Ammallee waan itti hafee jira bakka sani dabbaan dhaggeeffadhu. Sababa sanitti uummanni Suudi Arabiyaa kun gizee miciyyoon kijiba ani akkana itti haasoyte intal afaan kee qabadhu biyya namaa kana keessatti namni ni cinqataas hirakkataas baraa furguggee abbaa gajjee bula qaanyiidha caljiiti dalagaa kee dalagadhu obsi taa'ii jaanii micoota jajjabeessuu qaban malee kijiba sii fuulanii miidiyaa irra ba'anii guyyaa sadii agabuu bultee nama waa bituuf dhabdee jaanii maaliif maqaa kiyya na haasawan isaanan. Angkana naga. Okay, beredar. Sada, opsi, osoo kan tifaan kun dura was gaafadha. Sada, osoo muciyyoon tuni sabboonaan keenya faan tiktaak irra geessanii isii tanan haasisiin dura atuu hunaa bilbiltee rakkoo akkasiin qabduu fi geemallee yoo taate gargaarsi illee deebii akka godhamuuf naan dubbatti waan dubbatu.
Siin dubbadde ayyaana xiqqoo yakkanoo okay asuma dhaabbadhu takka asuma dhaabbadhu eega gargaarree dubbii siidhaa cufnee addaan ba'an turtii biyya takkaa ta'e turtii guyyaa 20 allaa waala beeku waan natti dhufan gargaarsi sii kun godhamuu fi qabaa maaliin ta'uu fi qabaa geema minaan jedhan lakkii dubbiin dhiiraa tarma takka urjiin namaa tarma takka jirti muciyyoon urjii sitti fayyadamtee jirti saatiin sii kutee jira waan dandeenyu goonee fi harargee waa gootee fi jirtu sanuu hundi waa'ee qabdii nasiiba qabdii bira kun durbaa tokko san garaa laafee fi qaanii nu oolche waan kana lamada deebifnee miidiyaarra baasuun hin barbaachisu gurra keessan qabaddaa jalaa dhiigaan jiru naan hin jennaa eegattu sadaa waan isi gaafatu koy waan isi gaafatu gaafa akkas naan jettee naafetis walitti haasoo san dhimma deemaa jiru dhimma gargaarsaa ta'e murtii barbaadaa turuu keessa achi dura achi booda moo saaruma san keessa. Yeroo masan keessa yeroo nan dubbisan halkanuma amma dana siitana ana Rashiidaan nan beeku siin beeku dabbaal jarri kun jechuu Abu Rashiidaallee nan beekna Abu Rashiidaallee dubbis yaani dalagaa irratti namni nama jajjabeessuu qaba malee sadaqaa irratti nama jajjabeessina. Hai. Amma asirratti wanta keenya jechuu barbaada guys. Saada wanta keenya jechuu barbaada saada ko. Dabbal. Hasa maabuza kana kaizin dura hasoje. Kamujioni saada ko ikisaka. Dabbal. La. Nama publica ta'ee dubbachuu hin feene namoota isii wajjin nama maqaan nama sanii kaafamuu hin feene. Namumatti beektu anis beeku walumarratti beeknu. Isaan gubbaan mana caalaa oolatti publica haasa'u jiraniin. Micoon tuni maal jettee namatti himataa jirti. Dabbaalii fi jaalibsaa dalagaa na dhoowwee mana arabaa gisee dhaqee narra dawwalanii laayifii hojjetu naan jaanii. Hanganama sa'aatii maleedhaan hirribaa kaa sababa saniitiin dalagarraa ari'amee jettee namatti himatteen warroota san keessaa warra isin itti himatte san keessaa miidiyaa irratti haasa'u jira mana caalaa warra sabboonaa ji'i nama kuma takka irratti haasa'u turaniin Dr. Dammii Jaamti. Amma haasa'u jiran. Micootana namuu afaan haasa'u jira. Namuu miidiyaa namni hedduun tokko afaan haasa'u jira. Micootana kan fiddanii dubbiin abbaan tolti. Fiddanii dhugaa jirtu waan jiru osoo namni takka isiin sodaachifte osoo Harargee bakka hin buune Arsii bakka hin buune personality taatee dubbii kana xumuruu qabdi maafusas ta'e saadas ta'e siintaanaanis ta'ee namuu keessaa bahee haqni dhugaa jiru haqa bareede namuu wanni qaaxiraa taa'uuf dalagaa fi dhiisee taa'u jiruuf uummanni kunis dalagaa mana madaamii dhiisee kaan gaala dhiisee kaan kiliinikii kaan kaampaanii dalagu jiru kaampaanii isaa dhiisee namuu asirra wanni yeroo gubu jiru dubbuma micootanaa karami baatiidha namuu ilaalu jira. Okay. Intalabati asirra wanta kasi so karami dubbii micootanaa isii tana fidaadhaati. Okay. Wanta kasi masirratti wayi gudak wanta kasi waan ati maa hojii kana haasoo illee barbaadu. Ayyuu yoo kana murtuguudoni nama tokko dalabuusa. Okay ni galchana ni koy gudak ayyu. Intalabati waan ati mana gaafatti kana deebisuu illee barbaadu. Namoota ati maqaa yaamte kana maqaa isaanii illee kaasuu barbaadu. Ani waanin bakka biraatti sirraa qabuu fi waanin bakka biraatti suguduu barbaadu waan ati hin qabne keessa fayyadamee suguduun barbaadu. Agandaa atikitti kanaa fi warra agandaa kana harkaa qabu kanaa fi waan amma isaan haasaa jiran kana hunda isaa innis hin dhageeffadhu hin hordofu illee jalaa illee hin qabu hin dubbadhu maqaa isaanii illee iyyaa'u. Bajammaraa gizee Arafaat namni gara miidiyaa fide eenyuun dura ana. Namni intala tana fuudhee na fide ijoollee lamaan tana. Akka dhiiraatti miidiyaa gubbatti haasonnee waan dandeenyu goonee fidhanne yoo dabbaaliitu Arafaat tana dhimma gargaarsaa saniin dura nambara sii qaba namni jiru jiraate ani niin kafara tokko. Yoo dabbaaliitu
gargaarsa san zakii muciyyoo saniif godhee mana sanii baatee mana ijoollee harargee dhayxee booda guyyaa takka sagalee guyyaa takka barreeffama guyyaa takka bilbila arafaatiif dabbaal godhee jira namni jedhu jiraate ani niin kafara lama. Arafaat eega dhimma gargaarsa isiidhaa dubbannee cufne guyyaa takkaaf afaan si dubbiseen beeku. Jalqabarraa kaasee hanga torbaan lamaa duraa bilbiluma arafaat waan jedhamuu hin qabu. Bilbila arafaat ka'an argadde eegamaafu zaati dubbii amma murtii jantanaati siif taanaan tulfaan olii gaxoofanii lakkoofsa murtii hunda walii sheer godhanii booda. Eeggadda guyyaa 15 dura eega arafaatiitu dalagaa deemee ijoollee mana dalagaa jirtu dalagaa dhaagalte jedhanii booda bayaan harargee naa bilbilee rakkoo arafa sanatti intaloon tu waan akkana godhu jirti dhagahiinaan jennaaniin lakkoofsa sii fidii anaaf dubbisaa jeeni bayaan harargee guyyaana kan ni beeka nambaree arafaati miseenjara bayaan jala jira gannaqeen isin garsiisa ji'a kam keessa dubbii arafaat dabbaal akka dubbateefi ji'a kam keessa nambarri arafaat dabbaal akka inni qaqqabemmaas asmaratti isin garsiisa. Kan akkasin naa qabadhu. Abbaan akkasitti godhee dubbii ofii fitu jiraannan dabbaal qophiidha. Waada si seeneetiin jira. Ammoo waan naa gochuu qabdu. Ijoollee teenya taate immoo onnoo itti sana ani waan jiru niin beekaa ni hubadha. Isa dubbachuun barbaadu onnoo godhuu barbaadu. Dabbaal amma like. Koi kuta kanneen godha dhadhiifama. Ani nama qaama isaa nyaatu miti, nama hiriyaa isaa nyaatu miti, nama hiriyaa isaa nyaatu miti. Ilma namaa tokko wajjin firummaa dhiigaan qabu yoo firummaa yaadaa firummaa ilaaltaa taate malee. Naaf ati yoo yaadni xiyyaa fi xiyyaarraa walgaluu danda'a yoo yaadni xiyyaa fi walgaluu baate ani sitti nuuf fadhaa ati toofatta garuu as duraan dhaabbatu maqaan waliigaluu miti no kan waan siif barbaade qoya waan takka jira waan isin tokko illee hin beekne waan isin warra sirri jiru kunis hin beekne waan namni kumaaf dhibba kan kun illee hin beekne jira. Dabbaal intala baadiyyaan dubbisaa dhaabbatee. Oi maamila xiyya barnaa dubbatu jira guuta kanaaf waan isin nagaafattee fi waan isin nama itti kanarratti waan sanan dubbachuu illee hin barbaadu narraan akka jalqabamtus hin barbaadu maqaa saayiboota kiyyaatti attaak hin godhu dhimmi kiyya guddaan dhimma. Saatii barbaachisaa ta'etti jalaa hin qaba amma ammoo hin qophii miti biyya tikaatti immoo arafaatu nuuf fidi yoo dandeenye miidhee keenya akka dalagaa isii dorga ragaa wajjin haa ta'uu dandeenya. Dabbaal garuu ammatti namoota kalee wajjin ture dubbachuudhaaf qophiidhaan miti dhiifama naa wajjin. Dabbaal qo'ee mafzaayyee na gaafata. Dabbaal waan jiru hundaa'u hin beeka. Nutillee wanna hirriiba keenya dhiifnee fi teenyee isinitti haasa'uu jirruuf dubbii tana keessa kaleessa seena. Kaleessan keessa seenan duraan keessa hin jiru rabbi na kaasee guyyaa mana eenyutti mana mucaa tokko yoo jiraate hin beeku gaafa isiin gartee kaateen micoon tun. Dalagaan yaalkan mugutti hin jiru hirriba irraa na qabdanii beekta walla laazim mugutti hin jiran dubbiti geeffiti aan deemu. Okay amma kana godhaa Qoy niin fitadha dabbaan niin fitadhaa qoy niin fitadhaa qoy niin fitadhaan. Gaafa isiin kaatee ummata arsii maal jettee lafa kaatu maaliin jeen mana mucaa sanii hin yaadadhu gastiin ol naqanii micoon tun arrafatiif hin tahin hin jeen sigalee ka arrafatiif hin tahin halkan wallaahi wabillaahi sa'aatii 4 AM ture yeroo san sa'a 4 AM ture guyyaanis Tuesday ture sinigala ol seeneetiin micoon tun fatiif kan taane ummata kanaafii sin taatu yoo dubbiin micoo tanaa asii hin deebin tuuna jaan tufaan mucaa sana zala yoo jiraate hin beeku maqaan ijoollee sanii dagadheen jira. Gin ammoo akka gastiin nama ol seenee akka zeeniin beeka halkan sa'a 4 AM ittiin akka zeen. Deebi'ii wanni asirra teenyee wanni isu jirruu fi dhugaan jirtu gartee sababa kanaa murtii guutuu waan ta'e ni beektan like dubbiin kaatee wal xuxxuutee xaxama dila tokkotti hime obbo like dubbiin ijoollee irraa kaatee fi dhala irraa kaatee hin qabbanoitu. Okay gabaabseen jiru. Yaa saniifuu waan nuti as taa'aa jirru dhugaan akka baatuuf as taa'aa jirru obboleeyyan keenya wanta akka kiliir nuuf godha. Intala baadiyyaa dhaabu haati tamaafuu isaati biteenya carraa naa kanne.
dhugaa yoo barbaadde jechuudha dhugaan wannumma dabbaal jechuun waan kana keessaa wallaahi laazii waan takka hin qabu dabbaal. Maaliif mucayyoon mana kana turte ji'a tokko caalaa mana kana teesse mana kiyya kana. Okay? Wanni itti isii dalagaa irraa isiin baate ani waa hunda sagalee afaan arabaa beekta taanaan sagalee madaamii si erguu hin danda'a. Waan madaamii naaf footoo kaafte irratti ergite hunda si erguu hin danda'a. Okay, sun rakkina mataa amma maamula teenya ashan dalagaa ijoollee suutii narraa calliseeti narraa calliseeti sababa gantii dhugaa sagalee keessanii dhaggeeffatan narraa dhorki dabbaal taanaanitti aaraa ture sagalee keessanii wal fakkaata siita waa hunda amma dubbiin mucattii dhaggeeffadhu dubbiin siiftanaan haasawte jechuudha dhaggeeffadhu dubbiin siiftanaan haasawte dubbii dhugaati dubbii nuti haasawnee jirrudha kanallee dabbaal quban qabu keessan jiru ifin hima okay keessan jiru garuu